እንኳን ገባ ወጣ ብሎ ያየ እንኳን አይደለም። በጣም ህፃን ልጅ አይምጡ። ህፃን የሆኑ ልጆች ቢያንስ ባይሞቱ ባይሆን ወይ ከስራ ተባሮ ነበር ወይስ የደሞዝ እጥረት ብቻ? ከስራ ምንም አልተባረረም። በቃ የስራው ቢዚነት ጭንቅላቱን በቃ እዛ እየሰራው ማገኘው ብር እኮ ይሄ እኮ ምንም እኮ አይሆንም። እዚህ ስትጀምሪ ካምፓኒ ስትጀምሪ 300 400 ብሎ ነው የሚቆረጥ ብር አለ እያሉ 500 ብር የሚሰጡ አሉ። የሆነ ለሰዓት 600 ብር ይሰጣሉ። ያን 3 ወር ነው 4 ወር አየና እንደዚህ ልሰራ ማኔ እኮ ሀገር ዘና ብዬ እየበላው የተወሰነ እንትን ምን ልጅ ነኝ ምናምን ብሎ በቃ በዛ ጭንቅላት ቢዚ ሆነ። ላይክ ሰብስክራይብ ጎቹዳን ለጀቤሳ ነዱ ከጀርተ ምርት ከሰኑ ተላደተነ የጀቤሳ ግፍታ ማለት ስራው ከባድ ደግሞ ስንት ነው የሚከፈላችሁ? ለቴፈች በጣም ከባድ ነው። ኮንስትራክሽን ስራ ማለት ነው። በጣም ይከብዳል። አጋኩ ወይከኔ ማለት ንፍቴ ወጀተኔ ወንተ ባየሳ ነመገድሲሱ ወንተ ባየሳ ለጴነ ማጨብሱዳ Arrakaniin argee baay'ee isaanitti dhagahamaa ture isiniin jechuun jaaladha. Innis maalidha yoo jettani egaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu ijoolleen keenya warroonni dhiiraa jechuudha. Ijoolleen baratanii barumsa isaanii xumuranii hojii dhabanii kan jiranii akkasuma ammoo bakka haaluma nageenya biyyaa haala jireenya biyyaa keessa jiru irraan kan ka'e ijoolleen keenya warri dhiiraa amma itti baqachaa jiru. Dubaayitti baqachaa jiru jechuun ni danda'ama akkuma beekamu. Maaliif poortii keessa dhannee odoo poortii keessatti agarree dur shamarrantu deema. Har'a dammoo batalay bakka warra dhiiradha kan dhufaatoo jiru dhiiradha kan irra jireenya kan biyyarraa ba'aatoo jiru sin jechuun jaaladha. Isaan wal qabsiisee ijoolleen keenya wanti isaan hin hubatin tokko wanta baay'eetu jira. Gaafa daldaltoonni asirra ta'anii karaa tiiktookii isaa ta'u karaa sooshaal miidiyaa kamiin iyyuu ani dallaaladha, ani eenyuun qaba, ani biiroon qaba, natu si gashaa, hojii akkasiita si gashaa, natu kana keessa si taasisa gaafa jedhanii dhugaadha jedhanii amananii 400, 300, hanga 450, 350 kanaa gadiin kan dhufe hin jiru. Isa kana kaffalanii isa kana ammoo kan qabu kan qabu hojii isaa waan bajaajii qabu bajaajii isaa gurguree kan suuqii xiqqoo qabu suuqii san gurguree kan hin qabne immoo liqeeffatee warra isaa boochisee kan lafa qabu lafa isaa gaddeebisee maaliif jireenya gahaan jiraadha jireenya tashaashaalan jiraadha jedhaniiti kan isaan biyya ba'anidha jechuudha. Inni kun gabaabumatti maal jechuun barbaada egaa akkuma viidiyoo irratti sinii kaa'ee viidiyoodhaan argitanidha jechuudha. Jalqaba irratti sinii kaa'ee turan ture viidiyoo sinii galchee turan ture maal jechaa jiru. Mucaan kun gaafa inni dhufu hojii humnaa konistirakshinii hojjettu osoo hin jedhiniin jechuudha. Haala hojjettu osoo hin jedhiniin shifurnaa hojjettaa, kaampaanii keessa hojjettaa, nyaata kaampaanii sirraa danda'a, mana kaampaanii jedhanii fidanii mucaan baay'ee isaa xiqqaadha jedhee baay'ee isaa kan namatti dhagahamudha jechuudha. Achii birrii kaffalchisiisanii fidanii mucaa kanaa siin ga'anii erga inni immoo as ga'anii hojii har'a tokko hin galchuu tokko hin baasuu hojii dhaabbataa tokko kan inni galee miti. Isaa sun immoo birriin irraa murama. Gaafin 600 gaafin 500 kan kennaniif jedhee kino obboleessi keenya dubbachaa jira jechuudha. Sababa kanarratti irraan kan ka'e jireenya biyyatti jiraatu jireenya Itoophiyaa keessatti jiraatuu fi jireenya erga Dubaayin dhufe immoo Dubaay keessatti jiraachaa jiru waliin madaalee jireenyi sun gaafa ta'uu fi didu bakka maaliif inni akkamittiin hojiin inni nan hojjedha jedhee dhufe kan biraa. Jireenyi nan jiraadha jedhee dhufe kan biraa wanti hundi isaatiyyuu gaafa bitaa itti galeeto bakka namni istireesii keessa galee cinqatii keessa galeeto sammuun isaa tuqamudha. Nu hojii jirra hojiidha yoo nu gallu inni shinti beetii keessa galeeto offanniseetoo jira jedhanii obboleessa keenya haasuma lubbuu isaa darbee baay'ee xiqqaadha jireenya keessa galee kan jireenya argee miti jedhanii baay'ee isaa kan nama azaazanu baay'ee isaa kan namatti dhagahamudha. Maaliif bakka cinqate irraan kan ka'edha kan dallaaltonni birrii isaanii nyaachuu baranii ijoolleen keenya wanta kanaa kun siniif hin ta'u lakkii jireenyi biyya ormaa nuufiyyuu nurraa shamarran irraa fakkeenya fudhadhaa gaafa jedhanii oomaa namni kan dhaga'u hin jiru ba'anii nama dubbatu namni nama dhaga'u hin jiru bakka shawaa dhufuun birqiitti fakkaata waan biraati miti xiyyaaruma irra ol koraniituma loppiidhaadhuma yaabbatanii dhufuun iyyuu birqiitti fakkaate warra ofii boojisanii mimmaanii kan ba'anii itoo dhufan hin jiru. Lammaffaa ammoo gaafa dhufan hojiin kun erga biyyaa ba'anii hojii naa xiqqaatu si'a baay'eesu akka baddu isaa salphatu hojii kamiyyuu hin hojjennedhaniiti erga biyyaa ba'anii waan ta'eefiyyuu
hojii kamiyyuu immoo itti galanii hin hojjenne jedhanii sammuu ofii osoo namansiisin bakka keessa isaaniitti fudhatama osoo hin qabatin wanta kamiyyuu wanta dhufu kamiyyuu ofirraa hin deebisa jedhanii odoo of namansiisin biyyaa ba'uun wanta harkaa qaban immoo daldaladhaa kaffalanii too ofiidhaaf harka qullaatti hafuun har'a kinoo akkana nama taasisa. Rimijaa namsee ofiitirratti. Kan du'anii boqonnaan arganne zalaalamii dirasiisaa kan gaannama keessa galanii achitti hin gubatanii lubbuu waaqayyoon uume ofiidhaan dabarsuun mataa isaatiin iyyuu cubbuudha isiniin jechuun jaaladha. Dachee irratti jireenya addunyaa tanaa jireenya aara galfii hin qabne tana irratti aara galfii dhabe bakka jireenya akka Itoophiyaatti jiraatu naaf ta'uu dhabe irraan kan ka'edha kan inni of ajjeese jechuudha. Maaliif istireesii keessa galeeta. Sila kanaafiyyuu lafa tanarra jiraanne jireenya duuniyaa jireenya ergisaa tana keessa osoo jiraannu ishiyyuu arra gannee biraa deemne boru gannee biraa deemne galgala rafne ganama jiraanniyyuu osoo hin argin jireenya addunyaa tanarraa boqotanii abidda bara baraatiif of kennuun baay'ee isaa kabbaadidha. Namsee waaqayyoon uume ofiidhaa baasanii waaqayyoonis gaddisiisuun hin barbaachisu sin jechuun jaaladha. Gabaabumatti dallaaltonni afaan tolu. Namni kamiyyuu jechuudha namni naggaadee ta'eetu beeku wannuma bakka maaliif jira mitiire naggaadeen akkamiin akka afaan ho'ee bakka wanta hundisaa talasaallasee too gabumatti waan tokko bituu gaafa dhattan wantuma gaariis haa ta'u baatu afaan namatti tolitoo namatti gurguratan naggaadeenii fi dallaalan tokkichumadha jechuudha bakka isaan kun maaliif isaan amma birri isaanii buukirra ga'ee fi birri isaanii fudhatanitti idaan qabanii afaan tolaa isinitti haasa'u amma fidanii asitti isin gashanitti asoo dhuftanoo sinii ta'uun hojjettu sinii ta'uu baatu niistu isaa fidanii bakka gaalaa urufa badaa keessatti kan isaan singatan jechuudha. Maaliif jalqabuma isaa gaafa biyyaa hin baane jettanii wanta qabdan bajaajis qabaadhaa wanta qabdan kamiyyuu jechuudha birris liqeeffadhaa gaafa hin baane jettanii too biyyaa baatasanii bakka sammuu keessan keessa jireenya biyyatti jiraatasan sammuu keessan keessa balleechaa. Nama haaraa taate kottaa hojjedha hojii kamiyyuu wanta kamiyyuu yoo ta'e nan hojjedha jedhaatu akkasittiin karoorfadha. Isarraan kanaaf immoo jireenya dhuftanii yoo akka biyyatti yaaddan wanta biyyatti yaaddan illee sinii ta'uu baate wanti hundi isaatiyyuu yoo giraa bitaa fi mirga sin wallaachisee ta'u bakka shumaaliif sinti ta'e Arritoni boruu miti jireenya ishee har'a jiraatan tana hin dabartu borummoo guyyaa haaraati waan ta'eef iyyuu cinqatii amma canqamtan kana rakkoo amma rakkattan kana guyyaa tokko keessaa baana jedha akkasittiin abdii fuulduratti karoorfadha pilaanii kaawwadha isa saniin immoo keessaa baana jedha bakka ishee jala sararaa taa'e jireenya har'a rakkattaniitu jiraatan namni har'a kufee akka kufetti nafu hin kaa waan ta'eef iyyuu jechuudha isinis jalqaba kanaaf yoo rakkattan cannaqamaa obsaa hojjedha waggaa lama fixadha kontiraata keessan gaafa fixan gaafa waggaa lama guuttan immoo bakka hamma mataa keessaniin ofii keessanii of baatanii ofii keessaniif bakka hidii mataa keessanii hojjisiifattaniitti obsa godhadhaa hojii kamiyyuu yoo ta'e hojjedha maaliif lubbuu keessaniin baasana guyyaan har'aatuun hin dabarti wanti hin dabarre hin jiru jireenya biyya lafaa immoo jireenya ergisaa jiraannu kanaaf lubbuu keessan irratti eenyuun fudhatanaa rimichaa fudhatanaa ofin ajjeesina of ajjeesu mataa isaatiin iyyuu cubbuudha siniin jechuun jaaladha kanarraan kanaaf immoo gabaabumatti bakka warreen amma dhufuudhaaf Dubaay paaspoortii yaasanii ijoolleen dhiiraa batalee jechuudha achi deemnaa jireenyi biyyaa gubaadha jireenyi biyyaa gubaa amma barbaade dachaadhaaf difiniisaniif haa ta'u dachaa dirribii haa ta'u jireenyi biyyaa jireenya isaasi kanatu dachaa dirribii ta'e jireenyi biyyoorma biyyuma ormaati kun eenyuuf iyyuu hin tolu waan ta'eef iyyuu jechuudha nuti iyyuu warra shamarraniitiif iyyuu nuuf hin tolu ijoolleen ofii keessanii amma karoora qabaatanii obboleessa kiyya fida dhirsa kiyya fida jettee karoora mataa keessaa qabdu 400 baastee 300 baastee wanta biraa gochuu baatte gaxarii xiqqoo katama gaxariidha wal keessa jirtu xiqqoo irratti gashee maashinii bitii fi gashii fi indaanqoo horsiisu isa yoo ta'u baate horii abashaa 2 bitii fi isa sana hojjetu hojii mataa mana mataa banaa fi wanta gootanii foodhabdan jechuudha ijoollee asitti fiddanii namsee isaanii lubbuu isaanii dabarsinaa bakka cinqatiitti fidina birrii asii biisaatti murtaneessan biyya keessatti Itoophiyaa keessatti hojii ittiin banaa fi hojii xiqqashuu jechuudha maaliif namni tokko harma utaalee ka'ee koo ta'u eenyuun jedhu koo darajaa tokko gaafa kortanii isteeppiidhaan dabartanii hanga sadaffaatti deemtu waan ta'eef iyyuu kanaafiyyuu ijoollee fiddanii lubbuu isaanii hin baasisana warreen immoo iyyuu dhufuudha karoora qabdan karoora keessan jijjiira birrii qabdiidha jettanii 150 odoon kaffaliin ishii xiqqashuu saniin wanta gootanoo dhabdan minaan gabaa tokkorraa bitaa gabaa tokkorratti galabbataa bakka maaliif biyya ormaatti dhuftanii asitti hin gubatanaa asitti lubbuun keessan hin dabarsanaa
dhuftee jireenya wanta hawwitee too dhufte san amma argannetti immoo hin dhufin haasin jechuun jaaladha. Egaa dhiifama naa godhaa'ee viidiyoo biraataan